Tole, akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota chaanelii Hijiraa Tiyuub walitti deebineeti kan nuti jirru. Har'a immoo akkaataa ittiin LTE yookiin 4G qofa bilbila keenya irratti fayyadamuu dandeenyuun isin agarsiisaa jechuudha. Yeroo baay'ee nuti 3G or LTE jennee lama keessaa tokko kan nuti filachuu dandeenyu. Fakkeenyaaf 2G only jira, 3G only jira. 4G only hin argannu yeroo baay'ee bilbila keenya irratti 4G only hin argannu. Akkamitti 4G only irra kaa'annee fayyadamuu akka dandeenyuun isin agarsiisa. Isa kana hojiirra oolchuudhaafis kan nu barbaachisu appilikeeshinii Force LTE kan jettu kanatu nu barbaachifte jechuudha. Force LTE kan jettu kana Play Store irraa buufachuudhaan yookiin chaanelii YouTube chaanelii diskiripshinii jala isiniin karaa telegiraamii Hijiraa Tiyuubis buufachuu ni dandeessu. Isii kana LTE kana fayyadamuudhaan irra kaawwachuu dandeessu jechuudha. Tole, akkamitti akka irra kaa'annu isin agarsiisuudhaaf jalqaba Force LTE kan jettu kanarratti kilikii goonaa jechuudha yeroo tokko. Force LTE kan jettu kanarratti irra keenya kaa'ee meetodii lamatu jira. Meetodii sadii hanga meetodii sadii leegaasii Android 11 plus Android below 11 kan jedhu Androidii bilbila keenyaa irratti kan inni hundaa'u. Fakkeenyaaf bilbili kan koo Androidii 13 waan ta'eef Android 11 plus kan jettu filannoo lammaffaarra kan jirtu kanarratti yeroo tokko kilikiin godha. Tole, sana booda ergan achirratti kilik godhee ka'ee asirratti maal na agarsiisaa? Select phone index kan jettu jirti isii kanarraa. Select phone index kan jettu kanarratti yeroo tokko kilik gochuudhaan phone 0 phone 1 jedheeti kan nuti jiru. Inni kun maanni siimii lama yeroo bilbila keenya irratti fayyadamnu. Bilbila dual siimii ta'e irratti siimii lama yeroo fayyadamnu siimii nuti intarneetii irratti fayyadamuu barbaanne sana nu filachiisaa jechuudha. Phone 0 kan jedhu siim 1 jechuudha karaa biraatiin. Phone 0 kan jedhu siim 1. Phone 1 kan jedhu immoo siim 2 jechuudha. Fakkeenyaaf kanan intarneetii itti fayyadamaa jiru siim 1 waan ta'eef kamirratti nuqaa Phone 0 kan jettu kana selektii godheera jechuudha. Sana booda gadi deemuudhaan set preferred network type kan jettu bira deemna. Set preferred network type kan jettu kana select gochuudhaan achi jalaa LTE only kan jettu kana kunoo bakka xiyyi jirtu kana LTE only kan jettu select erga goonee xumurree baaneerra jechuudha. Xumurreerra. Amma check gochuudhaaf mee gara siitingii neetworkii bilbila kootiin deemaa. Gara neetworkii bilbila kootii deemuudhaaf mobile networks kan jettu jala yeroo kunoo akkuma asirratti argitan network moodii sim 1 maal jedhee jira? LTE only jedhee jira. LTE